Ashama kan nagaa jirtu baga nagaan jiraatanii irraa qabxiilee takka lama wayii kaasuuf jecha kan dhufe waanuma natti dhagahameerraa yookaan waanuma natti mul'ateerraa jechaadha. So ufumarra dhaabbadheetii kan haasa'u sanbooda mootuu gara waniitillee kan deemu jecha. So maal jechuu barbaadeeti isin fakkaate teeknolojiin baranaa teeknolojiin akkanaa teeknolojiin akkasii yeroo jennu sababa malee miti. Nuti ani amma fakkeenyaaf akka mataa kiyyatti yeroo isiniif kaasu waggaa afur dura gaafa mana madaamii dalagu ture san akka malee hatta stressii keessa seenee depressionii hunda keessa seenee ture maaliifu bakka ani jireenyi kiyya kanuma akkanumatti jiraadha. Ani hanga ji'aanuma dalagaa san booda wanni jijjiiramu jiru asii uummanni ani akka malee namiidhe mana madaamii dalagu dhugaa isinitti himaan. Akka malee psychology rakkina psychology hundanarraan haga gahuu danda'u tokkotti jecha. So sa'aatii ani keessattuu namni baay'een biyya kanarraa deemee namni baay'een akka malee deemaa ture isaa sanitti warri waliin dhufni istoorillaa warri wal beenu. So saa akkasii maaltu isin dhagahama ani hoo of keessatti filaaltan kaa maaliif ilma namaatti waan taataniif jecha. So ani hoo yoomii kiyya ani yoom deema akkamitti biyya kana keessaa bahaa yani ijoollummaan kiyya biyya kana keessa dhumatee jira kan jiru natti dhagahame akka malee yaaddee baqa even yani baqa haga depressionii keessa seenuu ga'u tokko jecha. So sanbooda akka tasaa tahee kan osuma anaa baqa depressionii keessa jirtu anaa akka malee jireenya kana maaliif hin jijjiiramne wanni kunarraa kajoo keessa anumaa jiru wanti obboleessa kiyyaa waliin kan haasa'e jecha. So maallanje ati bar nama ijoollummaadhaan silkii goojeedhaan feesbuuka banachuu turte. Maaliif ani faamilii kiyya dhukadhee silkii goojee jechuun silkii nookiyaa xiqqoo sanii feesbuuka fayyadamuu ture jecha. So gizee akkas jedhu duuba hoo maalaa godhu jennaan waan akkana piroograamingii jaamutu jira. Ijoolleen kun waasitti yuunivarsiitii osoo barannu warra dalaguu jiru jira. Waan akkasii maaliif hin barannee naan jedhe. So ani waan tokkotti ni amana durumaan raayuu jecha. Wanni ani itti amanu maali ilmi namaa vaaliyuu qabaatu qaba. Vaaliyuu tokko yoo qabaatte malee eessatti illee waan takka gochuu hin dandeessu. Maaliif ani amma fakkeenyaaf yeroo sanitti mana madaamii sanirraa bahee bakka ani kana booda hin barbaadu jee yoo bahee ani homaa takka yoo hin qabanne maal gochuu danda'a? Deemee achumatti deebi'a jecha. Maaliif achi deebi'a vaaliyuu hin qabu? Yoo amma kaampaanii wayii deemtee even kaashaarii taatee wanni jechuun waa wayii beekuu qabda jecha. Biyya kana keessa sanuu takharuga sinjaane jecha. So maaliin eebbifamte maal qabdaadha bakka hundattuu ati vaaliyuu qabaachuu qabda jecha. So vaaliyuu sayyoon qabaati namoota namni si barbaadu hin jiru eessatti illee waan takka gochuu hin dandeessu. So sanirra kan kee yeroo baay'ee ni yaadaan duraanumaa yoo kitaabatti adda addaa illee ni dubbisa garuu waan takka na barbaachisa ture. So kanaafuu alhamdulillah sanbooda yeroo waa'ee saniidhaa dhagahu deemee googiliirra yeroo san ChatGPT illee ni jirtu. So Google search godhee video laalaa YouTube kanarra video adda addaa waa'ee software development waa'ee programming waa'ee yoo baradhe hoo eessa gahaa akkamitti baratuu danda'a maaltu na barbaachisa waan jiru tokko waan baay'ee search godhee Google irratti. So erga search godhee erga baree booda maaltu na dhagahame. So kanaafuu ani erga biyya kana keessa taa'ee waan kana barachuu danda'e erga biyya kana keessa taa'ee dalaguu danda'e yoo degree nan barbaachisne ani wanta kana maaliif hin baranne. So kanaaf gaafsa ofirratti murteessee jecha ofirra murteessee waan kana barachuu qaba kan jiru garuu laaptooppii hin qabu ture hin qabu birriis hin qabu ture laaptooppis hin qabu ture saasa itti dhugaa dubbatudha. Garuu maali ani kompiitarrumaan kun maal akka ta'e waan hin beekneef jecha beekuu qaba jedhee moobaayila banee akkana of dura kaa'ee yuutuubii irra akkamitti fayyadamama akkamitti banama kiiboordii akkanatti suuraa isaa kaasee irsaasiidhaan kaaseeti kan godhaa ture. Maaliif ani bakka wanni itti amanee ture saasanitti jecha wanni kun akka jireenya kiyya jijjiiru itti amanee ture. So even jarriinu mana keessatti yeroo na argan ana waa godhu yeroo argan baqa ija tuffitiin maaliif eessa illee geessuu takka jecha. Garuu ani yeroo sanitti wanti dhagahame isinitti agarsiisa. Ani ni agartan ani software developer tahee na agartanii jechaanii ture jecha. So maal jechuu barbaadeeti isin fakkaate namni nuti amma kaayyoon keenyas kaayyoo YoursTech Academy itti hundeesse yeroo sanitti nuti yeroo barannu anis ta'e abbaa manaa kiyya yeroo barannu osoo namni wahii dhufee waan kana seeraan nu ibse moonni kun maaliif jechi isaan fayyadaman jechi sodaachisa maaliif waan hin beekneef jecha. So waan kana laaffisnee yookaan mootu haala salphaadhaan namni namatti himu tokko osoo jiraate jennee yaadaa turre jecha. So kanaafuu rakkina ni argita yaas rakkina ni jira miti rakkina saniif mootu furmaata ofiif fiduu qabda waan ta'eef namni biraa haga rakkina san fiduu eeguun qabdu waan ta'eef rakkina jiru kana furuudhaaf jecha miti kan kaayyeeffannee kaaniif. Kana jechuun ammoo salphaadha yookaan ammoo waan kana baratanii kaatanii tokkumaan biriin akkanatti isinirratti gadi yaati jechaa hin jirru. Maal jechaa jira ilmi namaadha caraftii barbaada nama waan tokko itti mul'isu. Waan san amma ani alhamdulillah boleessi kiyya waan kana mul'ise
Samboda kee waan san ofii kiyyaa irratti hojjedhe halkanii guyyaa irratti hojjedhe. Gaafsa achitti eegale mana madaame osoo jiru eegale samboda daa'ima garatti baradhe samboda osoo garaa qabu baradhe. Osoo hirrafu ture halkan dhugaa isinitti himaan. Haga ijji kiyya kun naannoon isaa kun gurraacha hutti haga sun dagahee ture hirriba dhabuurra. Maaliifuu ani kana booda mana madaamiitti hin deebi'u. Inuma hin deebine baqa jireenya kiyya keessatti jee waan murteesseef jijjiiramni eessatti illee ni dhufa. Waan amaneef kanaafuu halkanii guyyaa itti laffee waan san. Maaliif waan ani kana dura waan takkan beeku ture. Saniifuu barachuu qaba, beekuu qaba, vaaliyuu qabaachuu qaba. Maqaan kee eenyu yoonaan jaan boontuudha yoo jee maalummaa kee yookaan mootu vaaliyuu kan kee maali yoonaan jaan amma konfidensiidhaan dubbadha jechaa. So amma eessatti illee hin kufu waan. Eessatti illee maaliif hin kufne? At least iskiilii qaba. At least yoo gadi bahee bakka itti waan kana dalaguu ni danda'a jee waan itti garsiisu qaba. Kanaafuu yeroo keenya yeroo calma jennee gumnu san yeroo keenya yeroo waan biraatti balleessinu san kanatti fayyadamnee dargaggoonni shamarran Oromoo afaan Oromootiin teeknoloojii baratanii of haa jijjiiranii. Akkamitti jijjiiramoo kan jedhu namni yoo caraftii takka si garsiise akkamitti akka gochuu qabdu yoo namni tokko si garsiise sanbooda ofiifuu karaan si jalaa banama. Sanbooda itti laffaatee itti qo'attee itti hojjettee itti barattee waan san ammootu galmaan gahuun abbaa qabdu jecha. Maaliifuu ati ni barsiistaa malee yuunivarsiitiin kamuu si barsiisee fuudhee wanni kasi geessu hin jiru. Maaliifuu ni barsiistaa sanbooda amma waan barate san irratti abbaan waan san irratti hojjetee itti laffa'ee itti wanni irratti hojjetee waan san irratti bakka guddaan gahu yookaan ammoo waa wayitiin ittiin gahu abbicha qabdi jecha. So amma fakkeenyaaf yoo addunyaa irra warra jiru kana yoo laalle top 10 the richest man in the world yoo kan laallu ta'e warra teeknoloojii keessa jiru. Warra Tesla, warra Microsoft, Google, Amazon, Facebook warri kunniin hundinuu warra addunyaa irratti yeroo ammaan tanaadha. Addunyaa warri gonfate isaan maaliin gonfatan waan teeknoloojiidhaan gonfataniif. Keenya hoo haga ammaa iimeeliyyuu akkamitti banana siin jedhutu jira. So kanaafu kana of keessaa haa jijjiirru haa barannu. Teeknoloojiin amma yeroon addunyaan AI'dhaan dorgomaa jirti. Nuti ammootu asii waa'ee Facebookaatii fi waa'ee Gmailii wal gaafanna. No akkasii miti. Nuti illee hojjechuu qabna. Nuti illee AI uumuu qabna. Nullee addunyaatti makamuu qabna. Barachuu qabna teeknoloojiitti. Itti fayyadamuu qabna. Maaliif addunyaan itti fayyadamaa jirti waan taateef? Waggoota 2-3 darbe kana uummanni manaa hojjetaa jira. Ani kunoo ani mataan kiyya manaa hojjedha. Yeroo san garaa osoo qabu kan barataa ture san booda daa'ima dihee bakka ciisuu irraa kan hojii kiyya jalqabaa kan hojjedhe Awustiraaliyaa irra. So ani amma maal jechuu barbaadeeti yoo teeknoloojii ni barsiisnaa teeknoloojiidhaan akkana taatanii gisee jennu calma jettanii kaatanii barattanii dhuftanii tuma maallaqa argattan jechaa hin jiru obboleeyyan kiyya. Wanni nuti jechaa jirru karaa isinitti garsiisnaa karaan ni jira namni waan kana fayyada uummanni biraa fayyadamaa jiran dhugaa isinitti hima. So maal isin jechuu barbaadeeti teeknoloojii yeroo barattan dirqama deemtanii kaampaaniif hin hojjettan yookaan ammoo dirqama deemtanii hojii ittiin argattan rakkina ittiin furuu dandeessan teeknoloojii rakkina nuti barannee miti yes barannee jirra garuu rakkinni nuti yeroo nuti barannu san nu qunname maali osoo waan kana namni nu hubachiisu wayii osoo jiraate ka jiru ture. So kanaafuu rakkina san ani obboleettiin tiyya waan rakkina san akka rakkatu waan hin feeneef rakkina san teeknoloojii waan qabuuf teeknoloojiidhaan fayyadamee rakkina tokko furaa jirra nuti akka YoursTech Akaadaamiitti jecha. So yaanni keenya sanii kaayyoon keenya sanii wanni nuti kaayyeeffannee kaane ammootu waan xiqqaa miti genereeshinii teeknoloojii uumuudha malee asitti dhaabbachuus miti jecha. Which means namni value waan kana hubachuu danda'uu qabna nuti. Value teeknoloojiin kun qabu hubachuu danda'uu qabna. Maaliif Facebook fi TikTok fi maali daqiiqaa takka takkaan akka namni taa'ee scroll godhu psychology namaa hubatanii irratti hojjetanii ofii ati teessee isaaniif Facebook ilaalta ati teessee isaaniif TikTok ilaalta daataadhaati isaaniif. Isaan ammoo achi ittiin guddachaa jiran. Isaan achi ati asitti si hidhanii ati asitti si qabanii ofii dammoo ittiin guddataa jiran jecha. So kanaaf obboleeyyan kee wanni nuti jechuu barbaanne walumaa galatti teeknoloojii yoo baranne wanti achi keessa jiru carraan achi keessa jiru baay'ee bal'aadha. Irratti haa hojjennu. Gaafa irratti hojjenne ammoo waan baay'ee ittiin furuu dandeenya. Rakkinni nu bira guutee jira. Rakkinoota nu bira guute kana guutuu teeknoloojiidhaan furuu dandeenya. Haa barannu. So kanaafuu sababa sanii ta'e YoursTech Akaadaamiin rakkina jiru kana akka nama wanni tokkotti akka nama rakkina argee akka nama bakkattummaa argee akka nama jireenya ulfaataa argee tokkotti nuti maaliifuu biyya baankii banachuu hin dandeenye biyya paaspoortii hin qabne keessa teenyeeti waan kana kan milkeessine nuti har'a.
ani boru akkam kufne of beekanii ilmi namaadha sammuu tokkuma keenya hundinuu tokko akkaataa itti fayyadama keenyaatti adda adda malee akkaataa nuti itti yaadnutti adda adda malee sammuun anaaf kenname sammuun arabaaf kenname sammuun faranjiif kenname namni hundinuu sammuu akka takkaa qaba garuu isaan itti fayyadamanii jiran nutis itti fayyadamuu qabnaadha kaayyoon keenya kaayyoon YoursTech Akaadaamiin ittiin hundaa'uu dandeeffis jecha so kanaafuu wanti isin jechuu barbaadu jiraate nu birattis barattanii bakka birattis barattanii garuu teeknoloojii baradha. Teeknoloojii baradha maaliif teeknoloojii baratan yeroon teeknoloojiiti achi deemaa jiran amma garana as fidaa jiran waan hundaayyuu so kanaafuu haa jabaannu haa barannu isin jechuu barbaada dhaamsa kiyya kanarraa at least waa hubattan jedhee yaada galatooma.